Sisi faana wal ta'ee jeequuf deemama. Kun osoo dhuma kanaan jiru miseensonni paarlaamaa Soomaaliyaa guyyaa irraa lakkoofsaan hedduu ta'an uummanni Soomaaliyaa waraana Masrii akka of keessaa baasu waamicha dhiyeessan. Miseensonni paarlaamaa Soomaaliyaa lakkoofsaan 10 ol ta'an guyyaa irraa miidiyaalee Soomaaliyaatiif ibsa kennaniin uummanni Soomaalee keessumaa kibba lixa Soomaaliyaa warri jiraatu waraana Masrii akka lafa isaanii irra hin ejjanne dhorkuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Miseensonni paarlaamaa Soomaaliyaa waliin ta'uu miidiyaaleedhaaf ibsa irra kennaniin yeroon kun Soomaaliyaadhaaf yeroo gurraachaa jechuun ibsan. Akka miseensonni paarlaamaa jedhanitti pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud seenaa fokkotaa hojjechuuf deemaa jechuun mormaniiru. Inay Itoobiya taageeraan horta waa wax aad nasiib darro ah. Waa wax siyaasad kasta oo lagu kala aragti duwan yahay. Ani waxaan isleeyahay ma mudnayn maanta in xildhibaan Soomaaliyeed intuu soo istaagay inuu Itoobiya taageero. Dalka Soomaaliya ayaan u dhaaranay. Miseensonni paarlaamaa kun hundi isaanii waraana Itoophiyaatiif galata guddaa akka qaban cimsanii dubbatanii mootummaan Soomaaliyaa rakkoon fedhee yoo jiraate Itoophiyaa waliin wal loluu caalaa Soomaaliyaa dirree waraanaa godhuu caalaa rakkoo Itoophiyaa waliin jiru dippiloomaasiidhaan akka furan gaafataniiru. Miseensonni paarlaamaa kun uummanni Soomaalee waggoottan 30 darbe waraana keessa jiraachuu yaadachiisuun waraanni amma Masriin daangaa ishee keessatti gaggeessuuf jirtu ammoo uummata kanaaf balaadhaa jedhani.